guys. Dhugaan inni jaarsa kati. No wallahi. Atamma dura hin heerumne. Lakki neerumne maali neerume miidiyaa irratti haasofsiisee naanuma namni fudhatee akkasumaan jedhe maali. Mee wallahi hin heerumne jedhe. Wallahi neerumne ani. Durumaan ni qabda. Wallahi neerumne ani maqaa rabbii wallahi laazim. Astaghfirullah. Okay. Wallahi. Roman Okay, la dugum la awale musamma awale no wallahi anta ka erume jarsa terume idime ko wallahi erumu miti an nama wajjini naase iranille walen garre jechu iranille walen garre jechu garre. Okay, amma game walen tabanna awale musamma yo ati blocking godin wallahi godera mata gafa dhaqaa barreessaa fi joo wallahi man godhe kee amman godhe kee bilbila tiktok coftar baada blog gote amma asirreessa ni gastii ko irra jiru ustaaz Aliina akkamitti blog godinaan jedhanii naanachumaan blog yaa la akkamitti mana coftar blog gote gastii irratti hin jedhe gastii irratti bilookamuu danda'a namni nama biloogtee of jalaa baasuu hin dandeessu ati hin beektu. No, osoma game wajjin taphatanii no gastii koo irratti. Aha, gastii mana kee ol seenee blog goote. Okay, WhatsApp walitti ni qabdanii? Hin qabne. Wallahi ho. Okay, yo ati awwala blog jala baafte. Awwala jechuun nama geema taphataa achi deemee amantaa namaa tuqurra baala geella yoo amantar anama fakkeenyaaf yoo geema taphadhe waa'ee amantaa haasa'u agartee. Nargine. Amantuma fedhe irraa hundi baddu abbaan amantootaa hin jira kun baala geen kara tokkoon geemas taphataa kara tokkoon gagartee amantaan namaa arrabsu amantaa namaa tuquudha jira. Anamma walaa amma amantaa walaa akhbaashii yeroo hoota agaree akhbaashii tu'ee falmina naan jedhan waa'ee kana keessa jedhu jaan carraaqataan hanga waa dalagatutti waa'ee kana raasoo hin qabu. Amma kuni baalagii macarrasa hoggata akkasii geema taphataa asii ijoolleen deelaytee taphtaa godhaa fi asii immoo amantaa namaa tuqu asii amantaa gartee arrabsu waan qallaqaa jira jechuudha. Kanaafati wallaahi qasaman billaa yoo ati arrabooda ani mana keetitti argeesii fi awwaleen wajjin kateessanii geema taphattan taate. Argitu kaa lammatan argitu amma biloo keessatti argita lammata. Baas wallaahi wanti dhufe. Yalla imma ammoo waa'ee amantaa dhiisee waa takka dubbatu dhiisee geema isaa qofa shaqqalatu. Ani sanan galchu waa'ee dhuunfaasaa ta'e anuuf hiikootiin tokko. Akkana. Tagatee dhiise. Ani dhalaa bareedduu dhalaa hin heerumne kana garafuun natti ulfaatti dhiifama. Hin garafamtaa? Maal jechuun amma geema taphannaa. Geema bareedaa taphannaa. Kichi malee ati siin taphsisaa argaa. Yeroo nama hin qabu sheeriin godhanne. Okay, amma suurati WhatsAppiin si ergaa suurati je iftuu keessatti akkasitti na hojjaa suurta. Yoomsi taa'u. Amma hoggansi erge. Maasii godha. Guys taap godha. Bakka fiqiree eegallaga. Namni si dhowwu hin jiru. Sabbantu oftee miira keessa galtee arrabaan miira uffitee yaadde. Yoom yoo nu jaalattee suuraan nu qaayyatte maal taata?
Sabboonti teenya miira keessaa bahe gaadde wayi. Suuraan teenya masiin bareeddi naaddaara ajaa'iba sanii. Yoos suuraa sammiyyoo nu haattee teesse maal du'e. Sabboonti miira keessaa bahe ta'a. Atilleen kabiraa rabbisuu bahe. Kabiraa rabbisuu bahe atilleen. Taaptaa kooppileen isheerratti muddaa ishee. Mi'a dabna ishee tana. Tap godhaa guys. Tap godhaa. Share godhaa. Kumaan wala dabna. Kumaanii? Hangeen yabanaa godhuu mirqaanne. Ishee haa ta'u ishee. Thank you. Tap godhaa hundi keessaniyyuu tap godhaa kumaan wala dabnee dhaara. Mi'a daban baangee kumaan. Rakkoon qabu. Tap godhaa.